Ayo, thank you. Mamme ne sabu. Nijira murti nijira. Mamme boss jirta me thank you. Mamme nijira muut godhate malee. Galatomi. Lammi baga dhufte. Yes. Amma wa haasawaan isinii eegalana dhaggeeffadha. Lammi assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. First of all namoonni ijoollee teenya keessaa handafee akka gargaaramaniif haala mijeessiif keessaa tokko si. Gara maalleenii ati gargaaramte I think yaa kuma 500 faa haa ta'u. Murtii meeqaa si ga'ee jee dawwalee si gaafatee ni beekaa? No, ergasiyuu nama itti naa dabalchiisuu faa yaalaa ture ni beektaa akkaan san booda ijoollee takka jira fakkeenyaaf ta guyyaa saniin dhagahin ta guyyaa saniin hirmaatiin ijoollee guyyaa sanii firan turan Rabbii guyyaa qiyaamaatiin si qabee bagana yaadachiifte namni tokko lammiin barbaadaa jee dheengata miseenjaraa walii guruppisi godhee maallaqa akkasii ergu sii godhee. Transportii nama santuu kavarnarraa godhe Adaamaan jedhamu. Hayya aniin kun sheerii sirraa fudhadhee obboleessaqii. Sheerii miti haa jechuun wantidha haisla waadaan agaleewu jecha dhoorgeetiin hin fedhu jee anaatu deebisee san boodaan ijoollee dhaabbataa naa ergitu ijoollee fakkeenyaaf amma gibbii fattee achoo deebi'u jira ammas gaafa boqonnaa kana wantidha. Ni jiraami? Hayya ni jirta deem. Murtii. Family share coupling gora hayya. Okay. So amma halkan sanii turree seenne laayivii kubbaan tokkos ni ture yoo yaadattan ta'e galgala amma murtiin na yaamu san galgala saachoo dhoyne seenne na ijoolleen warran dhagayiniitu jira warra san hunda keessaan itti dhaqanii lammii maal ta'e jedhanii natti fidaa ture guruuppina godhee waan barbaaddutti maddu jee Roza Fayo Australiyaadha. Roza Fayo. Yaa Roza fi Sabaan miyyoo jaamti. Sabaan Australiyaadha. Thank you. Ya still ijoolleen sun har'aan jajjabeessu jiran haga har'aa na jalaa na fayyadu. Hayyee galatoomi hankee kanaan xumurraa waan isirraa fayyadamanii qaba. Waan isirraa fayyadamanii qaba. Awwa sanii miti maal taate sin waan bir and bir. La ulfaadho obboleessa kiyya haqa rabbii si afaan hin dhabamsiisin.